Hey guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jechaa guyyaaras viidiyoo appilikeeshinii baay'ee maallaqatti hojjechuu dandeessan viidiyoo ajaa'iba tokkoon walitti deemnee jirra jechuudha. Viidiyoon kunis appilikeeshinii kana karaa itti buufatanii fi akkaataa itti dalaganii fi akkaataa itti keessaa baafatan kan waliin ilaaltu jechuudha. Appilikeeshiniin baay'ee takka kan fudhadhee jechuudha. Kan fudhadhee jiru jechuudha. Appilikeeshinii kana egaa karaa ittiin buufattan liinkii takka diskiripshinii irra isinii kaa'atiin jira jechuudha. Liinkoota cuqqaasuudhaan egaa appilikeeshinii kana buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii yoo feetes egaa gara pileestoor keessattis argachuu dandeessu jechuudha. Gara pileestoor keessaa argachuu dandeessu. Amma egaa appilikeeshiniin isa kanadha jechuudha. Appilikeeshinii kana liinkii takka diskiripshinii irra isinii kaa'atiin jira. Liinkii sana cuqqaasuudhaan egaa appilikeeshinii kana ni buufattu. Erga buufattee booddee egaa appilikeeshinii kana keessa ni galtu jechuudha. Akkuma appilikeeshinii keessa galteen gara kanatti amma fakkeenyaaf appilikeeshinii keessa nan gala jechuudha. Kunoo appilikeeshiniin keessa nagalcheeti jira jechuudha. Annoo akkuma gartanitti akkaataa kana naaf bana jechuudha. Amma fakkeenyaaf kooyinii hangana hojjedheetiin jira jechuudha. Kooyinii hangana kana hojjedheetiin jira. Akkaataa itti hojjetanii fi akkaataa itti baafatan kan waliin ilaata jechuudha. Kunoo kooyinii 520 hojjedheetiin jira jechuudha. Amma egaa fakkeenyaaf iddoo kanarratti egaa akkaataa itti wantoota ammoo iddoo fakkeenyaaf akkaataa itti galmooftan iddoo fakkeenyaaf iddoo gubbaa riisuun fakkeenyaaf iddoo kana iddoo kana wayiitti jalqabaatti fi wayiitti seentan cuqqaastu jechuudha. Iddoo kana irratti cuqqaastu ergasii akkaataa kanaan jiru jechuudha. Gama jalaa kana irratti gama jalaa kana irratti saayiniin jee jiru jechuudha. Saayiniin jee kan Google isinii fiduu ta'a jechuudha. Google isinii fidaa jechuudha. Akkaataa kanaan Google keessaniin imeela Google keessaniitiin wanta hundaa gatiin as gichaa amma akkaataa kanaan erga goosanii booddee erga akkas erga saayiniin goosanii booddee geemota asirra jiran geemota fakkeenyaaf ani kan hin buusee isinitti agarsiisu jechuudha. Amma geemii fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Isa kana appilikeeshinii kana jechuudha. Appilikeeshinii kana inni mirxiin yookiin top offerii isaa jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf ani buusatee waan jiruuf isa kana cuqqaasa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kunuugaa akkuma gartanitti waa kunuugaa clear levelii 2 levelii 10 akkaataa kana yommuu geesseetti kooyinii hanga kana akkan isiniif kennu ta'a jechuudha. Kooyinii akkaataa kanaan kan isiniif kennu ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan fudhattu amma iddoo irneettu kana cuqqaasna jechuudha. Iddoo irneettu kana ni cuqqaasna. Iddoo irneettu kana ni cuqqaasna jechuudha. Tootaaliin isaa walitti 200 fi 80 jechuudha. Isa kana ni cuqqaasna fakkeenyaaf gara Chrome browser keessa nu galchee achiin gara Play Store keessa ni isin geessa jechuudha. Appilikeeshinii kana ni buufattu. Appilikeeshinii inni buusisin kana ni buufattu jechuudha. Garteetti gara Play Store keenyaa nu galcheeti jira jechuudha. Erga gara Play Store keenyaa nu galchee booddee appilikeeshinii kana buusaa nu jedha jechuudha. Ani amma dura buuseeti waan jiruuf gara appilikeeshinichaa nan seena jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee mirtiidha jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Akkaataa itti kaffaltiitis karaa hedduu qaba jechuudha. Kunoo akkuma garteetti akkaataa kanaan jira. Kunoo akkaataa kanaan jira jechuudha. Iddoo kanarratti play fi install jira. Play ni gootu erga buustee booddee play ni gootu jechuudha. Anama play nan godha. Levelii leetii waan taateef levelii hangas yommuu geessanitti kan maallaqa kooyinii gubbaatti kan isiniif kaffalu ta'a jechuudha. Kunoo akkuma gartanitti iddoo paawusii yookiin ammoo iddoo kanarratti iddoo play kana cuqqaastu jechuudha. Iddoo play kana ni cuqqaasna. Iddoo play kana erga cuqqaasni booddee geemii amma fakkeenyaaf levelii hangana jira jechuudha. Amma ni galee waan taateef levelii 10 irra kan hin jiru ta'a jechuudha. Levelii 10 irra jira jechuudha. Levelii kana isa kana cuqqaasuudhaan taphattee kan achi geessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nan cuqqaasa erga cuqqaasee booddee loading jedhee gara arsii ina fide jechuudha. Arsii kana extra godhee gara play yookiin geemota taphachuutti nageessa nan taphadha. Booda
levelii hanga inni geessa arginyan coinii naaf kannate jechuudha. Kun egaa akkuma argatetti arsii naaf jira iddoo kanan cuqaasa jechuudha. Iddoo kanan cuqaasa. Erga arsii xumurree booddee iddoo X kana cuqaasna jechuudha. Kun egaa akkuma argatetti isa kanatti egaa iddoo wanta kana irraa balleessita jechuudha. Xiyyaaraas deemu kana irraa balleessita. Maarsiirra balleessita jechuudha. Akkaataa kanaan itti taphattu jechuudha. Kun akkaataa kanaan balleessuudhaan ni taphattu jechuudha. Kun yommuu deegaan gubbaarratti ijaabsun yommuu dhumetti kan isiniif kaffartu jechuudha. Yommuu dhume gara leevelitti kan isin jijjiiramu jechuudha. Amma levelii kudha takkatti kan nama dabalatee jira jechuudha. Akkaataa kanaan ni taphattu jechuudha appilikeeshinii buusuudhaan. Kun egaa akkasitti ni taphattu jechuudha. Akkaataa isiniin maallaqa argattu akkaataatti argattes sitti agarsiisu jira jechuudha. Levelii akkaataa kanaan leveliidhaan deemuu ni dandeessu jechuudha. Clear level 50 yaa akkaataa kanaan leveliidhaan hanga olitti levelii 2,500 yoo geesse jechuudha. 2,500 yoo geessanitti maallaqa 100 kaasii qarshii birrii 900 horii 900 ni argattu jechuudha. Erga argattee booddee gara wantaatti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Gara doolaaritti jijjiirachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf namoonni dabarfatan fakkeenyaaf iddoo chaatii kana ni cuqaasna jechuudha. Iddoo chaatii kana ni cuqaasna namoota dabarfatan ilaaluudhaaf jechuudha. Gama gubbaa kanarrattis arguu dandeessa jechuudha. Gama gubbaa kanarrattis arguu dandeessa. Kunoo PayPal akkaataa kanaan egaa doolaara 20 akkaataa kanaan dabarfatanii jiru jechuudha. Amma namoota irra guddaa dabarfatee chaatii kana seenuudhaan egaa innoo fakkeenyaaf akkaataa kanaan jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo isa kana mallattoo isa kana egaa akkuma piroofaayilii isa kana egaa piroofaayilii isa kana ni cuqaasna jechuudha. Akkuma cuqaasne egaa biyyi isaatii fi hanga dabarfatee nu horsiisa jechuudha. Total earning isaa hangana jechuudha. Amma best offer isaa immoo hangana jechuudha. Payout isaa immoo egaa takka jechuudha. Kan oguu takka baafata jechuudha. Biyyi isaatii fi waan akkaataa kanaan biyyi isaatii fi waan hunda akkaataa kanaan nutti hima jechuudha. Akkaataa kanaan ilaaluu dandeessu namoota jiru jechuudha. Amma baafachuudhaaf kan isinitti agarsiisu jechuudha. Kan amma nuufu baafachuu bichaa nuufa jechuudha. Fakkeenyaaf baafachuu nuufa iddoo view balance yoo kana ni cuqaasna jechuudha. View balance iddoo yoo kana cuqaasna. Erga cuqaasnee booddee egaa kun egaa akkuma argatetti kumni takka egaa gara kanaatti jira jechuudha. Kumni takka gara doolaara takkaatti kan jiru jechuudha. Baay'ee bareedaa jechuudha. Amma withdraw iddoo itti kana ni cuqaasna jechuudha. Withdraw erga cuqaasnee booddee egaa akkaataa kanaan nuuf fide jechuudha. Payment method isaa akkaataa kanaan jira jechuudha. Fakkeenyaaf PayPal, Visa, Play Store, Amazon akkaataa kanaan ooluu fuudhan gaa warroota kiriptoodaaf hojjetan gaa Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin akkaataa kanaan baafachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kaashaawwatiin isaa jechuudha. Fandi kaashaawwatiin isaa doolaara 10 jechuudha. Doolaara 10 salphaadha waan ta'eef 10,000 jechuudha. 10,000 doolaara 10 jechuudha. Akkasitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Baay'ee appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'e kan hin yaade jechuudha. Kan hin viidiyoo bareedaa ta'e isiniif hojjedhe jechuudha. Akkaataa kanaan appilikeeshinii buusuudhaan kan taphachuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo isa kana buusetii waan jiruuf gaa appilikeeshinii kana buufadheetiin jira. Isa kana cuqaasuudhaan gaa akkaataa kanaan leeveliidhaan deemuu dandeessu jechuudha. Leeveliidhaan akkaataa kanaan levelii wiinii 70 wiinii 3 yoo geessan coinii 60 wiinii 50 yoo geessan 140 akkaataa kanaan fudhachuu dandeessu jechuudha. Fudhatanii kan ittiin maallaqa hojjechuu dandeessan jechaa gaa
viidiyoo har'aatis kana fakkaataa egaa appilikeeshinii kanas linkii descriptionii argachuu dandeessu. YouTube keenya kana subscribe godhaa jabeessaa singichaa akkaan viidiyoo maallaqa hojjetan baay'ee isiniif dalaguu kan maallaqa akkaataatti baafatan hunda kan isinitti isiniif dalagu jechuudha. Karaa adda addaatiin kan isinitti ta'a. Viidiyoo YouTube keessa subscribe godhaa singichaa. Bye bye.